Muna ati maaliif viidiyoo mataa keetiin hojjenne? Maaliif viidiyoo namaa irratti hojjeta? Kijibduu kanaan jettee mucaan takka jechuudha. Buun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan ta'e keessanii. Jirtuu akkam jajjabaatu isiniin jedha. Anillee nagaan jira alhamdulillah galata rabbii. Kun akkatti jirra. Fataa ofirraa jechaa jira. Warroonni chaanaala keenya fara taatan subscribe godhaa. Warroonni haaraan hammamaatis ni hojjetu turtan hedduu takka galatooma baay'ee galatooma. Isin jechuu barbaada uummata jaalala uummata qishti. Isin jechuu barbaada warroonni viidiyoo mataa keetii hojjetanii fi warroonni muna yoom galuu hedda jettan inshaallah galiin sitiyyaa xumuraarra jira jechuudha. Maaliif itti kalaayin jira garuu guyyaa kana jedhee wanni murteesse hin jiru. Jechuun qophii marraan jira garuu mootuyyuu guyyichas beekamee jira. Surprises godha garuu kumti surprises godha biyya bu'eetiin ni malee akkatti miti xiqqoo isin bira tura. Isin bira jechuun bulee muraasa. Idammoo isin wajjii fi maatii kiyya wajji jira. Inshaallah biisinallah. Akkas isin jechuu barbaada. Asirratti wallaahi wanti isin gorsitan hundinuu waamama jiru jechuudha. Viidiyoo mataaf hojjechuun dhugumatti hooma jiru jechuudha. Meeshaa bittaa irratti meeshaa baay'een bitin munaa meeshaa hedduun bibbitiin kan jettan irratti ana meeshaa baay'een binne baay'eellee bitu maaliif hojjetanii waan xiqqishuu bite jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Akkas isin jechuu barbaada wanni asirratti isin dubbachuu dhufe warroonni na hordoftan obboleettii teessan obboleessa keessan biyyarraa ijoollee yeroo dhuftu ijoollee kontiraatatii fi gorsi isin gorsuu qabdanii dubartiin takka maallaan jette isinitti fakkaata. Kamaan isheen bira jiru kuni mucaan tokko dhufteetiin ulfaan dhuftee gaafa dhuftee asitti ilaallamtutti isheen ulfaa ofii mootuyyuu hin heerumne naan jetti. Dhageessaan jedhe ani beeka akka bootaa jarina xooyyuu abadan hin danda'u. Abbaa fedhe manta. Deebiin kiyya deebiidha. Jennaaniin lakkee isheenii abbaa manaa ni qabdi garuu immoo tokkoffaa afaan hin beektu lammaffaa mootuyyuu hin sodaatti hin jedhen dhagaa. Ijoolleen abbaa manaa qabdan gara biyya ormaa gisee dhuftan yeroo irra deddeebi'aati cheekuuf godha. Lammaffaa immoo kiniini keessan fayyadamaa yookiin garuu biyya ormaa deemta waan ta'eef waa amma isheen namitti sun akkasumaan jennaan akkasiin maal jedhan isatti fakkaatare lakkii miti abbaa manaa qabdi akkamitti otoo abbaa manaa qabne isheen kun dhiyoo dhuftee akkamitti akkas taati. Maal jettee dubbatti isin ejensii biyyaa isin irraa dhufte lakkee ejensiin biyyaa isin irraa dhufte eessatti quba qaba waraqaa bichaata rakkabee kennaafi isaan barbaalagee nu godhan jechuudha. Isin galee jennaan mucaan hin sodaatti afaan hin beektu. Wanni isin obboleen keessan gorsuu qabdan obboleen keessanii heerumanii biyyaa ba'an heerumanii waan biyyaa ba'aniif kiniinii isaanii yookiin immoo deemanii hospitaala bilillee deemanii cheekuuf godhanii gara meedikaala guddichaatti deemanii akkasitti maramaranii beekuun bareedaadha jechuudha. Amma mucaan sun gara biyyaa galchuuf deeman araba biratti immoo ulfa tokko baasuun ni ulfaataa beeka obboleen kee maaliif baay'eetu ulfaata jechuudha. Mucaan kun isin jiraattu biyyeessatti fira namitti tanaati garuu akkasii gorsaa jechuudha. Gorsaa deebi'ee ammallee mootuyyuu rakkoo kee biyya keessa jiru rakkoo kee mana kee keessa jiru amma intalli mana kana dhufuuf deemtu amma saba biraati amaaradha. Garuu rakkoo isi guutuu dhibbatti namatti deemte itti haasofti beeka. Akka duraanii sanii miti amma bilbila fudhatanii ejensii irraa bilbila fudhatanii biyya bilbilanii wajjin haasa'an an akkana jedheen rakkoo keessan rakkoo ofii akka waan hunda addaan baafattu maaltu rakkoo maatii keetiitiin mana kee keessa kun amma sun jechuun taallee itti odeessite namittiin mootuyyuu beeka tuni bilxanyaadha. Si keessaa dubbii guutuuf taate si keessaa dubbii akkatti fuudhuuf taate maaliif ree keessa dubbii fuuteetiin booda muutu ati akkana jette. Ani wanna ni jibbu keessaa beeytani ijoollee hojjettoota dubartii arabaatti taasiftu akka wayitiitti jibbachuu. Wajji achi fidanii as fiduu maaliif barbaachise hin taatu akkasitti immoo namallee jechuun ulfaata. Bara kana jettee sarraatanyaan siin jedhanii maqaa sitti baasanii jechuudha. Rakkoo kee hundaan akka isiin hin himne gorsa. Ijoollee keessan gorsa sun afaan arabiffaa beekti beekata amma isiin mana galu kan fiddu kun afaan arabiffaa beekti garuu sabab biraati malee
dubbisee yeroo tokko dubbiseetuman ture irrumaan gabaabadhee jallisee maal nagahee jedheetumaan jechuudha. Isin galee kanaaf ijoollee keenya ijoollee haaraa dhuftu ijoolleen haaraa keessatti dhuftu akka sodaannellee gorsa obboleeyyan keessan hin sodaatin hojii daffaree hojjedhu afaanillee caccabsi baradhu jedha. Maaliif gaafa afaan kanallee caccabsitee baratte obboleettiitee gaaf gorsitee biyya baaftee gaaf ammumaan akkana jette jechuudha. Isin mataa kana gubbarratti baati. Dubartiin isaanii mataa gubbarratti nama baati. Kanaaf odoo wal gorfannee isiniin jechuu barbaade. Inni itti aanu immoo ijoolleen Dubaay keessa jirtan Naasir Aanolee dhaamsa jajjabduu isinii jette barsi. Dhaamsa jajjabduun isinii dabarse akkuma asirratti argitan kanatti jechuudha isinii maxxansaan. Inshaallah dhaamsi isinii wanna kana argitan kana jarana dhiira biyyarraa gara Dubaay hin harkisin. Takka yookiin ati tiktookii hojii dalaganetta takka immoo hojii biraatu hojii dalaganne of jijjiirreetta. Ijoolleen dhiiraa warroonni Itoophiyaa irraa dhufanii Dubaay seenan tokko hojii argataan jiru jedhee dubbatee jira guddichi jechuudha. Imbaasiidhaaf dhaamsa dhaamee jira jechuudha. Maaliif biyyarraa ganzaba guddaa 300,400 gannaqanii fidanii yookiin dirhama meeqa yookiin 10,000 meeqa yookiin 7,810 ta'uu danda'a hin beeku ani garuu. Gaafa kana jarana gaafa dirhama haqa kana ga'u gannaqanii jedhan eshi gaafa Dubaay seenee namni tokko waasan kana isaan hin jenne ati maal jechuu hedda? Ati maali yaadda? Ati booda maal hojjettee fidda? Biirri san biyyatti waan tokkoon hin bittu. Lafa tokko itti dabaltee hin bitattu. Yookiin biyyumattuu bajaajii takka bittee hin dalasiiftu. Tarii hin fuudha sanillee taana. Achis dhufuun nama fuudha janaajjanii. Bakka marattu dhiira jalaa hin baatu. Qo'amee jiran. Kanaaf bakka kamittuu dhiira jalaan baatu. Garuu immoo mallaqa keetiin hin taphatin. Obboleessa kiyya fidaa, jaalallee kiyya fidaa, hiriyaa kiyya fidaa, fireendii kiyya fidaa, jinnii kiyya fidaa, jaankaa kiyya fidaa hin jedhin. Dhaabadhu. Dalagadhu ofii keetii. Of jijjiiru ofii keetii. Si galee saniin booda waa tokko hin jiran. Saniin booda jechuudha. Kana isinii jechuu barbaada. Ijoolleen gara biyyaatti yeroo galtan asumaan dhaamsi kiyya gaafa biyyatti galtee mallaqa kee bitaa mirga ana kiyya ebaluu kiyya hin jedhin. Anjukaa itti daddafii mallaqa kee irra oolfadhu. Waan tokko bitadhu. Suuqii tokko banadhu. Uffata aadaa tokko banadhu. Iddoo tokko qabadhu. Gaafa ati bitas fiidee shir jettee bitaa fiidee mirga fiidee jette mallaqa dhumattee dubbiin. Maaliif reekka laska? Akkas isin jechuu barbaada. Alhamdulillah rabbil alamin jedha. Waa hundumarrattuyyuu kanuma isin jechuu barbaada. Inshaallah wantoota haaraa isin qabadee dhufu jedhee yaada. Abdiidha. Abdii rabbiiti. Akkasii isinillee immoo jabaadhaan na jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Inshaallah kanuma. Amma video biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee viidiyoolee baay'ee waraamuun barbaadu xiqqoo akkasin jiraamti. Waan dhaamsa jabduun qaba garuu dhaamsa jabduu tana akkatti odoon taane akka biraattan isin dhufa yoo rabbiin jedhe akkas isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.